Biyya keessan keessatti namoonni tokko tokko Yesuus du'aa ka'ee booda waggoota 50 amma waan jettu keessatti narratti kijiba kaa jirta. Eeyyee kijiba narra Isin qeeqaniiru. Sababni isaa isin Yesuus gooftaa jechuun isa waaman. Inni garuu gooftaa isaanii miti. Waaqa isaaniis hin turre. Warqee namaa hate Yesuus naaf kaffale jechuudha. Yoo tikeetii konkolaataa koo hin kaffalle Yesuus naaf kaffale jechuudha. Ati na kakafte tarii quraana dubbisuun qaba jechuun natti dhagahame. Tarsi jechuun immoo Toomaas mataa isaatiin ijaare jechuudha. Silaa Yesuus ofii isaatiin ijaare mana sit Yesuus charchi jedhamu ijaaree achi dhaquu qaba ture. Kana jechuun maal sitti fakkaata? Kun waan sammuu namaatiif hin fudhatamnedha. Yaadni keenya garuu akkana. Namni kamiyyuu cubbuu keessiif hin baasu. Namni kamiyyuu ba'aa keessiif hin baatu. Ati ofii keetiif itti gaafatamoodha. Yoo gaarii hojjette badhaasa argatta. Yoo hamaa hojjette adabbii argatta. Islaamnis kanuma barsiisa. Kitaaba qulqulluu keessatti lubbuun cubbuu hojjettu ni duuti. Ilmi cubbuu abbaa isaa hin baatu jechuun barreeffameera. Kana jechuun nuti ilmaan Aadam waan taaneef waan Aadam hojjeteef itti hin gaafatamnu. Rabbiin akkana hin jedhu. Abbaan keessan Aadam maal hojjete hin jedhu. Jedhee nu gaafachuuf hin taa'u. Abbaan cubbuu ilma isaa hin baatu. Ilmis cubbuu abbaa isaa hin baatu. Kun seera Rabbiidha. Garuu namni cubbuu isaa irraa yoo deebi'ee dhiifama gaafate yoo kadhate waan sirrii hojjete inni ni jiraata. Kun Islaamaadha. Ati cubbuu keetiif kaffalta. Anis kan koo nan kaffala. Namni tokko cubbuu nama biraatiif hin kaffalu. Garuu kiristaanonni tokko tokko namni tokko cubbuu isaanii bakka bu'ee kaffaluu qaba jedhu. Kana jechuun itti gaafatamummaa isaanii Yesuus Kiristoositti darbatu. Inni maaliyyuu waan fedhe yoo hojjete Kiristoos isaaf kaffala jedhanii yaadu. Lakki lakki. For your sins, I pay for mine. Jeemis Waagartii illee akkana jedhee ture. Cubbuu guddaan furmaata guddaa barbaada. Garuu kun maal jechuudha? Ani yoon warqee namaa hate Yesuus naaf kaffala jechuudha. Yoo tikeetii konkolaataa koo hin kaffalle Yesuus naaf kaffale jechuudha. Garuu cubbuun Hitler namoota miliyoona 40 ol waraana addunyaa lammaffaa keessatti du'aniif yoo Yesuus irratti kaa'ame hoo yaadi. Yookaan Peeterskilif dubartoota 13 ajjeese yoo Yesuus cubbuu isaa kaffale hoo gaafis taa ta'u. Kana jechuun cubbuu guddaan furmaata guddaadha jedhu. Kun yaada akkamii fakkaataree? If Jesus pays for that, that is something. If he pays for Peter Sutcliffe, he raped and ripped 13